Ashama kafone ana subrati arantana odubiya kasa biyala sinin ko badatin jira hanga dumatti no jintura namoni garti ya subra subscribe gote manten subscribe goda maitara hanga dumatti no jintura ya subra fra no kasna taw kara sira qabe satinis demun garti biya nama demun usujuru kara sira meletin baharan biya nama malif demani egarti birrin basun hidolamne malif kara sira qabe san kara biya nama malif indemni wanju akkuma garti video kana gubba gartan kanatti jollen tanya mallaq gartee horii gurguranii lafa gurguranii karaa seera maleetiin karaa baharaatiin biyyoota arabaa gartee jireenya fidha jiruuf jaanii yookaan immoo gartee namni sobeetuma gartee haa ta'u namni sobees ta'a waan gartee ifaa bilisa hin taaneef jecha qabeenya isaanii gartee xiqqaatus waan qaban gurguranii karaa seera maleetiin biyya namaa deeman jechuudha. Yeroo gartee biyya namaa deemanii yeroo gartee biyya namaa kana keessa galan rakkina garagaraatu yeroo gartee biyya namaa kana deemuudhaaf imala eegalan rakkina garagaraatu isaan qunnamaa jechuudha. Dallaalli fakkeenyaaf maallaqa hanganaatiin gartee maallaqa xiqqaatti himee kanaan isin of ajee yeroo gartee isaan karaa bu'anii bakka takka isaan gan maallaqa dabalata isaan gaafata maallaqa gartee dabalataa guddaa isaan gaafata yookaan immoo fuudhati shiftaarti isaan kanneen tumsiisee maallaqa gartee akka isaan biyya ergan godhaa jechuudha. Eega gartee maallaqa kafaluun isaanii gartee hin hafne karaa seera qabeessaatiin ammaan tana yeroo ammaan tanatti maallaqa qabaannaan ati gartee bakka takka deemuudhaaf murannoo qabaannaan karaa seera qabeessaan booleerraa barartee biyya feete gartee deemuu dandeessaa jechuudha. Waan isin kun jiru. Eega gartee maallaqa baasuun kan hin oolamne karaa seera qabeessaan maaliif namni kan hin deemne jechuudha. Akkanumatti gartee akka gartee nama gartee bakkarraa deemu bakka itti deemu hin beeknetti wal gurgurtanii lubbuu teessinillee gartee halaaktanii qabeenya maatii teessinillee gartee dhangalaasuurra karaa seera qabeessaan maaliif hin deemne isin jechuun. Kuni wanni kuni itti fufee jira. Namni gartee namni keenya hubannoo dhabuurraayis ta'a wallaalarraayis ta'a karaa booleedhaan karaa seera qabeessaan biyya feete gartee deemuu ni dandeessa. Maallaqnis gartee dilas mara gartee karaa seera maleetiin gartee wanni wal caalu hin jiru. Atummaan gartee qophooyinaan bakka itti deemtu beeyinaan karaa seera qabeessaan finfinneerraa booleerraa biyya feete deemuu dandeessa. Kanaaf hadara karaa seera maleetiin gartee biyya namaa karaa gartee baharaatiin biyya namaa akka hin deeman isin jechuun. Gamoon gartee ammaan tana gartee finfinneetti ijaaramtee jirtuun hundinuu warra gartee biyya namaatti dalagee miti kan gartee ijaarrachuu. Warruma gartee biyya keessa taa'ee laffa'ee obsee rakkina baay'ee arkee obsee gartee biyya keessa taa'ee dalagateetu gamoo tana hunda ijaarrate jechuudha. Malee namni gartee biyya namatti laffa'ee waggaa 10 taa'ee biyyatti galee gamoo as ijaare ni takkata. Hin jiru. Ni takkata jechuudha. Gamoon tun hundinuu warra gartee biyya keessatti laffa'ee dararamee rakkatee rakkina booda gartee as geetu gamoo tana ijaare malee nama gartee biyya namatti laffa'ee miti. Saniif if eeggannoo godhaadha. Namoonni gartee ammaan tana biyya tana gartee obsa dhabdanii biyya tanarraa gartee baqattan karaa hin taaneen gartee ifa laaqatan biyya tana gartee irraa baqattan hundi keessanuu yeroo dhiyootti jechuudha. Yeroo gabaabaa booda biyya tanatti deebuun hedduu isin tulfaata. Hedduu gartee isin tulfaata jechuudha. Kanaaf jirjirtanii waan qabdan gartee dhangalaastanii facaastanii biyya namatti hin baqatina. Biyya namatti hin fiigina. Yeroo ammaan tana biyya tana keessa gartee obsa qabaannaan carraa baay'eedhaa jira jechuudha. Ammaan tana waan baay'eedhaa jira. Namoonni gartee baay'een biyya Kanaadaa fa'aa deemuudhaaf jedhanii namoota gartee kana yeroo dhagootti sooshaal miidiyaa gubbaarratti biyya Kanaadaa deemuudhaaf jedhanii jaartii isaa hiikee gartee ilmoo isaa facaasee biyya kana deemuudhaaf nama gartee kana godhu jiraachuu lammii Itoophiyaadha. Kun gartee qaanyii guddaadha, sheemii guddaadha. Bakka rabbiin si dhaabbisi malee isin dhaabbatus. Waan rabbiin ni fudhatte jee malee waan rabbiin si qoodeen alatti hin fudhattu. Amantiin kamuu gartee lubbuu fi halaaka kajuun jiru. If eeggannoo godhaadhaa, obsa qabaadhaadhaa, dalagadhaa, sossoha biyya teessanitti jijjiirama guddaa argachuu dandeessan. Dabalataan hajji bara kana irratti namoota baay'eedhaan dhume nama 1,300 fi wahii dhume jechuudha kan du'e jechuudha. Hajjiin baranaa tuni owwa hamaadhaa ture akkasuma immoo tajaajila gahaa argachuu dhabuurraan kan ka'e wanni jamus ni jira. Walumagaalatti nama 1,300 oltu dhume jechuudha. Yeroo ammaan tana Suudii gartee owwa hamaadhaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana Suudiin owwa hamaadhaa wal qabate hedduu ulfaataadha jechuudha. Haalli qilleensaa kanatti jiru if eeggannoo godha. Warri gartee ala dalaydan shamarran illee wayyaadha. Warri ala dalaydan if eeggannoo godha. Aanaa Baabbileetti hordoftoonni amantaa waaqeffataadha.
gara nama 79 hidhamu dhaabbanni amantaa waaqeffataadha ibsee jiraachuudha. Sababni isaa hangamatti addaan hin baane jechuudha. Oduu biyya alatti yoo ceenu koompaaniin iPhone kan biyya Indiyaadha dubartoota gartee jaarsa qaban hin qaxaru jee dhorkee jiraachuu. Kana wal qabatee mootummaan Indiyaadha koompaanii tana gartee hordoffii godhee sakatta'u itti fufeetiin jira jee ibsa baasee jiraachuu waan ajaa'ibaati. Maaliif akka ta'e kan isin biraan ga'uta. Dabalataan pirezidaantiin Liibiyaa Mohamed Gaddaafiin eega du'ee waggaa dheeraa lakkoofsee jira. Akkuma beekamu Mohamed Gaddaafiin seenaan isaa gartee seenaa hedduu gartee bareedduu hedduu dheertuudhas. Mohamed Gaddaafiin boordigaardiin isaa jechuudha irra baay'een jechuudha. Kan gartee ni dhuunfaan gartee fitti qabee if jalaan deemu kan gartee isa eegu jechuudha. Irra baay'een isaanii shamarran jechuudha. Kan gartee amantummaan gartee isatti dhiyaatee gartee isa eegu shamarran jechuudha. Kana keessa Fawziyaa Al-Warfali namni jedhamu nama gartee dhuunfatti gartee isatti dhiyaatee Mohamed Gaddaafi dhiyaatee kan isa eeydu kan Mohamed Gaddaafi eeydu dhukkubsattee du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirtu jechuudha. Fawziyaa Al-Warfali gartee nama gartee Mohamed Gaddaafitti dhiyeenyaan dhuunfaadhaan nama gartee eeydu Mohamed Gaddaafi turte jechuudha. Nama gartee akkaan gartee Mohamed Gaddaafi illee gartee ifitti dhiyeessu jechuudha. Fawziyaan gartee dhukkubsattee dhukkubni gartee itti hammaate dhumarratti maatii Mohamed Gaddaafi wajjin walitti dabalamtee achumatti boqottee jechuudha. Du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirti jechuudha. Bal'ina wantootaf yeroo biraa isiniifin dhiyeessaa jechuudha. Waa'ee kana wal qabatee viidiyoon keenya gartee osoo ture laayik sheer osoo hin goone biraan dabrina. Akkasuma pirezidaantiin Raashiyaadha Vilaadimir Puutiin hoogganaa Koongoo Deenis Saasoo wajjin wal arguudhaan hariiroo gartee biyyoota lamaanii gartee cimsuu irratti waliigaltee irra gahanii jiran jechuudha. Kana wal qabatee pirezidaantiin Raashiyaadha Vilaadimir Puutiin pirezidaantii biyya Koongoo kanaaf badhaasa gartee kanneefii jiraachuudha. Akkuma beekamu Kongoon Afrikaa keessaa biyya gartee daayimandii warqii wantoota kanaan gartee biyya gartee guutamtuudha jechuudha. Biyya gartee baay'ee gartee kanaan gartee duroomtuudha jechuudha. Garuu biyya tana gartee akka isin hin jaaramne akka isin gartee lafa qabattee gartee iftaatee gartee hin dhaabbanne yeroo baay'ee gartee warri dhihaa irratti duulanii hokkaratti kaasaa jiran jechuudha. Kongoon biyya gartee daayimandii warqii kanaan gartee badhaatuudha jechuudha. Kanaaf rabbiin haa dirmatuuf. Oduun guyyaa irrattiif isiniif qabadhaa jiru kana fakkaata. Viidiyoo laayik sheer godhaa. Namoonni gartee yaasuu birraa sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaa maayitaadha galtuma fadhaa.